السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أبديا بكم جرتن نجا فيادا أكاتا غافي خيسانيتين ديبي إسيني قبئي سيدين جرا سندورا غارو سايبودان كيا أكاتا لكويسا موبايلي جوالا خيسا اتبافتاني في أكاتا زين لكويسا سخي اتبافتو سواس سنين غرسيسا نموتا نغافتانيف ديبي warroota hin beeknee fi warri beekanis warri beektanis akkuma beektanitti warri hin beeknes asirraa barachuu dandeessanii jechuudha. San dura garuu yuutaab kana seenaadha. Abdii app jettanii itti barreessitaniiti sabiskiraayib gootanii shabakaan na biraa laafaadhaan sa'a abdii app akkana jettaniituma isa kanarratti sabiskiraayib gootanii isa kanarratti sabiskiraayib tana gootanii san booda karaa barnoota keenyaa yaana warroota moobaayilii akkamitti lakkoofsa keessaa baafannaa jettanii na gaafattaniif as dhuftaniituma najma 222 gusadii gootanii murabbaa gootanii moobaayilii tokkoffaa irraa hin qaba moobaayiliin tana irra dhoytanii jechuudha. Akkasin lakkoofsa keessan isinii baasa. Lakkoofsa moobaayiliidhaa akkanatti isinii baasaa jechuudha. Warroonni immoo zeen na gaafattan najma takka 44 murabbaa gootaniiti irratti okkee gootanii isiniif baasaa jechuudha. Kanumatti warri sawaatii saaluma kanaan najmaa takka 5 duwwaa gootaniiti murabbaa gootanii okkeetti gootan waan sawaa keessaa hin qabnee fi lakkoofsi isiniif baa jechuudha. Sanammaa gubbaan ammas warroonni sawaa moobaayiliidhaan akkamitti moobaayilii fi sawaa ni beekna moobaayilii fi zeeniin akkamitti biyyatti erginaa warri jettan moobaayiliidhaan namni warri erguu feetan moobaayiliin waan xiqqoo biyyatti erguudhaaf raasha taateef akkana gootanii meeseejii seentaniiti. Fakkeenyaaf amma gubbaa tanarratti 6 duwwaa duwwaa 9 duwwaa duwwaa gootaniiti. Jala kanatti immoo lakkoofsa silaa irratti erguu feetan san itti barreessitanii jechuudha. Fakkeenyaaf anuma kiyyumaan itti barreessaa duwwaa duwwaa 25 19 10 30 67 52 akkanumatti isin itti gootanii jechuudha. Isin dhugaatti gootan barreeffama irra duraa dhufe akkanumatti isin itti gootanii jechuudha. Deebisaan jalatti isinii dhufa haalumaan an godhu kanaan tartiiba kana eeggattaniiti itti ergitanii. Fakkeenyaaf amma qarshii Itoophiyaa 25 erguu feete moobaayiliidhaan qarshii Itoophiyaa 25 qarshii riyaala 6 kaasii qofa qarshii Itoophiyaa 50 qarshii 10 fi halaalaa 5 qarshii Itoophiyaa 100 takka qarshii 20 qofaa jechuudha. Yoo sawaa taate immoo qarshiin 100 takka qarshii 25 taati. Saniifuu isii turre rakkisha yommuu 100 takka erguu feetan 500 Itoophiyaa taatee fi lakkoofsa 4 itti ergitan. Amma lakkoofsa kanneen keessaa lakkoofsa takka hanga 4tti keessatti ergan keessa hanga itti erguu feetan gartee hanga ergachuu feetanii lakkoofsuma san barreessitanii itti ergitanii jechuudha. Nama fakkeenyaaf yoon riyaala 20 qarshii 100 takka erguu fedha yoon jee 3 tuqee itti ergaa jechuudha. 3 tuqeetumaan itti erga xiqqoo barreeffama jiran jalaa buuti obse 3 tuqeetumaan itti erga meeseejiin hanganaa deebituun eega isin takka feetanis lama feetanis akkasitti itti ergitanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf maallaqa Itoophiyaa qarshii 100 takka erguudhaaf riyaala 20 qofa yoo sawaa fi zeen taate xiqqoo isinitti qaalii ta'a. San booda takka amma fakkeenyaaf takka tuqxaniituma okkeetti gootanii takka tuqxaniituma sindi gootan ammas bu'ee fi jechuudha. Amma yoonii fi an waan hin keessaa hin qabnee fi akkasitti isin garsiisa. Karaa zeenii yoo taate immoo zeenittiin isin garsiisa. Amma zeen xisaabaatanii asuma dhuftaniituma najmaa takka 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 gusadii gootanii najmaa gootanii duwwaa duwwaa 25 9 amma fakkeenyaaf an kiyyumaan itti naqaa isinis keessan itti naqattanii jechuudha. 10 30 67 52 akkana gootaniituma
maallaqa hanga silaa erguu feetan san qarshii riyaala 10 kaasii ta'us 20 ta'us itti ergitan isinis xiqqisho qaaliidha akkanumatti siin itti gootanii jechuudha amma zeeniin tana siin itti gootanii jechuudha san booda hangi silaa isin ergitaniif sanni bu'aaf jechuudha warri immoo sawaadhaan erguu feetan warri irra guddaa namni beeyna jaanii warra hin beeyneefi najma takka 3-4 murabbaa gootaniituma okkeetti gootanii sadaffaa irratti san booda bakka meesajiin isin bakka duwwaan isinii deebitetti 3 itti gootaniiti san booda ergitan sawa garuu namni irra guddaan ni beekan sawaan xiqqishoo biyyatti ergutti qaaliidha saniifin karaa moobaayilii isin garsiisee warra moobaayilii na gaafattanii fi galatoomaadha sabskiraayib godhuun hin raanfatinaa jabaadha komentii fi sabskiraayib nu jajjabeessa galatooma